saayinsii waliigalaa kutaa 8ffaa deebii gochaa fi gilgaalota boqonnaa afurii kan waliigalaa jechuudha. Gochi tokko osoo bira hin dabaramin, gilgaalli tokko osoo bira hin dabaramin deebisaa cuunfaa ta'ee isa sirrii ta'ee isa shakkii hin qabne jechuudha. Viidiyoo kana keessatti waraabee viidiyoo kanaan dura dabre sila waa'ee ibsa boqonnaa afurii guutuusaa galaksee waan hin jiruuf deebisaa gilgaalotaa achi keessatti ibsaa hin turre tokko tokko malee. Kanaaf akka waliigalaatti cuunfaa viidiyoo kanarraa akka argatamuuf jechuudha. Viidiyoo kana qabadhee isin yaadeen jira. Viidiyoon kun maal of keessatti hammata? Deebisaa gilgaalotaa afur tuqaa takkarraa kaasee hanga gilgaala xumura boqonnaa kanaatti. Gocha afur tuqaa takkarraa kaasee hanga deebisaa gilgaala boqonnaa kanaatti waan deemuuf jecha viidiyoo kanarraa hedduu ni fayyadamtan jeetiin abdii qaba. Ibsi isaa bal'inaan cinatti kan inni jiru akkasuma viidiyoo sa'aatii takka daqiiqaa 27 deemu sana irratti egaa ibsa bal'aa achi gubbaa ni jira. Kuni maaliif isin gargaara? Deebisaadha. Ni dubbistaa deebisaa sana irratti deebisaa bareedaa kana argachuudhaaf viidiyoo kanaan isin hammachiisee dhiyeessee isin jira jechuudha. Fakkeenya deebii gocha tuqaa afur tuqaa takkaa ja'a isa kana jechuudha. Deebisaan isaa kana fakkaata. Akkam gootee itti fayyadamtaati? Stoop goota jechuudha viidiyoo. Gaafa itti fayyadamtu yeroo daawulood godhattu yeroo laaltus ta'e achi gubbaa irratti gadduudha. Stoop gootee irraa barreessita. Ammas ni play goota eegas xiqqishoon ni deema viidiyoochi stoop godhaaf irraa barreeffachaa deemtaa jechuudha. Ammoo tokko kan hin daganne wanni dagachuu hin qabne maali? Viidiyoo keenya chaanaala barsaa keessanii kana qofaas miti kanuma abbaa fadhee haa ta'u namoota keessan oromummaa walii qabdaniif chaanaala garaagaraa banatanii dandeettii qabanii nama ol bahee hawaasa ifii fayyaduudhaaf roga yookiin gahee narra jiraachuu qabu bahuudhaan qaba jedhanii namoonni hedduun ol ba'anii haga dandeettii isaaniitti kan barsiisus barsiisaa, kan diraamaa baasus aartii guddisaa, kan nashiidaas baasaa, amantiifiitis dagaagsaa, hawaasa dammeessaa deemu jira jechuudha. Gama baruu barsiisuutiin anis mee afii wanni kun yoonii fi barattoota keenya kana bira ummata keenya kana bira yoo kan ga'u ta'e dhaloota kutaa 7 8 baratu fuuldura kutaa 9 10 11 baratu kanaaf bu'aa ni qaba. Akka ammaatti 7 8 kanaan haa eegalu jedhee isin qabadhee dhiyaadheetiin itti deemu jira jechuudha. Komantii keessanis argee haga danda'ame takka hojiinis gaaru hedduun waan nu shaaqaltuuf komantii keessan san deebisuudhaaf ijibbaata godhaatiin deemu jira. Kanaaf hedduu takka gaa hordoftoonni kiyyaa hedduu takka galatooma hedduun isin jaaladha. Dhugaa dubbachuudhaaf komantii naa ergaa turtanii na jajjabeessaa turtanii warri na jajjabeessaa turtan san hundi keessanuu galata rabbi biraa argadhaan isiniin jechaa subscribe gochuun waa takka nama raadheeriftu waan nama ajaa'ibsiisu. Subscribe gochuu taruma takka gaxxuuta waa takka ni riftu. Like gochuunis share gochuunis wanti kuni akka waan biraan laalamee akka waan guddaa wayiitti laalamee bira darbuu qabu hubannoo qabaachuu qabna. Subscribe gochuun kuni maamila viidiyoo kanaa ta'uudha jechuudha waan ta'eef viidiyoo biraatis ta'e subscribe waliif gootanii bira darbuun isinirraa eegamaan isiniin ja'a. Kanallee akkasuma gaa subscribe gochuun dagatina obboleeyyan keessanittis himuu hin dagatina isiniin jecha viidiyoo kanarraa akka bu'aa buufattan gaa viidiyoo kanaa wajjin turtii gaaniin isiniin ja'a. Yoo gama barnoota keenyaa deebinu deebisaan gocha 4 tuqaa 2 4 tuqaa 3 4 tuqaa gilgaala 4 tuqaa takka kana fakkaata. Gara peejiitti aanu dhuftu kun oolan 4 tuqaa 4 gocha jechuudha. Gocha 4 tuqaa 5 gocha 4 tuqaa 6 stop godhuudhaan ni barreeffatta jechuudha. Akkasuma gilgaala 4 tuqaa 2 gilgaala 4 tuqaa 2 kun asirratti deebisaa isaa kaayatee jira. Stop gadduudhaan ni dhaabsifta irraa barreeffatta jechuudha. Gara peejiitti aanutti yoo dhuftes gilgaala gocha 4 tuqaa 7 deebisaan isaa as kaayee jira. Stop gootee irraa barreeffatta 4 tuqaa 8 akkasuma 4 tuqaa 9 akkasuma gilgaala 4 tuqaa 8 deebii gabaabaa isaatii wajjin ibsaa kaayaa deemu jira jechuudha. Kun kan kana fakkaata. Akkasuma gocha 4 tuqaa 10 waa'ee ilkaanii jechuudha. Sila waa'ee ilkaanii wajjin qabsiisee
gaafiiwwan mata duree waa'ee foormulaa ilkaanii, waa'ee ilkaanii, gosoota ilkaanii kan qabu dalagaa ilkaanii san wajji wal qabsiisee gaafiilee achi jala jiruuf gochi kuni gochichi kennamee jiru jira deebisaan isaa kanaa jechuudha. Gara gocha 4.10 yoo dhufnellee kunoo kana 4.10 jechuudha. Deebisaan isaa kana fakkaata stop irra gooteeti irraa barreeffate jechuudha. Gilgaala deebii 4.4tis kana gilgaala deebii gocha 4.14 illee 12 illee kunoo gocha isaa deebisaa isaatii wajjin jechuudha. Deebii gilgaa gocha 4.13 san ture 4.14tis peejii kanarratti ni argama. Gocha 4.15 illee kunoo kana 4.16 tokko biran dabalamne jechuudha. Gocha 4.17 deebisaa isaa gocha 4.18 gocha 4.19 4.20 just akkanatti akkasuma deebii gilgaala 4.6 deebii gilgaala 4.6 kana filannoon akka filannootti dhugaasofni akka dhugaasobaatti deebii gabaabaa kennan akka deebii gabaabaa kennuutti akka kanatti viidiyoo kanarratti gaa isiniif qabadheetiin cuunfee shorti godhee mummuree jechuudha isinii dhiyeessee jira. Irraa barreeffadhaa dabalata viidiyoo hubannoo viidiyoo kana hubannoo barnoota deebisaa argachuu jirtu kana immoo yoo barbaadde viidiyoo kiyya kan kutaa 8ffaa jechuudha kan boqonnaa 3 ta'e kan boqonnaa 4 yoo kan laaltu taate irraa daran hubachuu dandeessa. Viidiyoo kan kun immoo viidiyoo deebiin viidiyoo kana kan boqonnaa 4ti daayirektii sanii wajjin wal quunnamtee ilaaltee bantee dubbisuudhaan dhaggeeffachuudhaan irra hedduminaan wanti ati dhaggeeffattee hubattu dhugaa dubbachuuf hedduu takka ni jira. Dabalata barnoota sii ta'u jechuudha. Barsiisaan kee dareesse barsiisee viidiyoo kana manatti erga galte yoo kan bantee dhaggeeffatu taate ispeeshaalii bakka waayifaan jiru dhayitee yoo kan bantee ilaaltu taate si barnoota bal'aa sii ta'a. Konseptii bal'aa sii ta'a. Qormaata akka ati hojjechuu dandeessu. Adeemsa hubannaa sammuu keetii daran sii cimsa waan ta'eef akkasitti itti deemuun isinirra jiraataan siin jaa iddoon itti jabaachuu qabdus asi waan ta'eef. Dura namni bakki itti jabaachuu eegalu sadarkaa elemantariiti. Sadarkaa kanatti erga jabaattee haaskuulitti dabarta. Haaskuulitti namni bakka kanatti sistemni qo'annaa galeef sistemni barnootaa galeef hubannoo barnootaa bu'uura isaa gizee asi qabattu kutaa 9 yeroo dheetu yoo afaanillee kan si jijjiiramu ta'e hubannoon kee maal ta'a jechuudha salphatti barnootichaa wajjin wal bartaa wal fudhataa jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun dhugaa dubbachuuf kutaa kanatti hedduu takka barbaachisaadha. Sadarkaa kutaa kanatti hedduu sin barbaachisa. Kanaaf warri kutaa 8 gaa warri ministeeriidhaaf teessan hedduu takka isin fayyada waan ta'eef jecha waayifaa bakka waayifaan jiru waayifaa yoo waayifaan hin jiraanne sa'aatii hin daangeffamne qarshii 12 saniin waa'ee wanta meegaabaaytii bitattanii qarshii 12 tan daangeffamne san keessatti daftee daawuloo godhachuu takka meegaabaaytii bita hidhattanii jechuudha fayyadamuudhaan viidiyoo kanarraa gargaaramtanii itti fayyadamtanii obboleeyyan keessan ka viidiyoo kana hin arkinis laal warri amma makkinya mana barumsaa tokko keessa gisee jirtu atumtii viidiyoo kana quba qabaachuu dandeessa tarii jechuudha. Garuu nama silaa viidiyoo kana yoo harkisi wajjin fayyadamu fayyaduu qabda. Waa takka isti namaan gootu. Ni beeytamti waa takka isti namaan gootu waan ofiin feetu obboleessa keetiinis fadhuun gaariidha. Hagga danda'ametti gaa walumaan irraa fayyadamaa yaadachuu isinii dhiyeessuu barbaadeeti. Kanaaf akkas godhaadha. Viidiyoo kanarraa dabalata barnoota isiidhaa hubannoo isiidhaa argachuudhaaf viidiyoo boqonnaa 4 dubbisaadhaan isiniin jaa nagaan naaf tura dagaagaa jiraadha. Komentii qabdanis viidiyoo bakka komentii hedduutti yaada qabdan bakka komentii hedduutti naa barreessaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.